Akkam jirtu hordoftoota keenya bakkuma jirtan maratti nageenyaaf jaalala isiniif hawwineetii kan nuti jirru OBN sagalee uummataa irratti sa'aatii kana baakaafne kan isin biraan geenyu sagantaa yeroo kaayyooti. Marree sagantaa yeroo kaayyootiin sigaa yeroo garagaraatti keessummaa adda addaa affeerrannee kan isin biraan geenyudha. Ijoollee lafaa dhufootaan gama aartiitiin aartii sirbaa akkasumas walaloo diraamaadhaan akkasumas immoo warra sirboota adda addaa sirbanii uummata isaaniitiif gumaachanii ka'anii immoo miidiyaarraa fagaataniin immoo eessatti baddanii jennee kan ittiin iyyaafannee finnudha. Sagantaan yeroo kaayyoo keenya marree isinis wajjiniin yeroo gaarii dabarsaa isiniin jenna. Hadha sigaa keessummaa tokko qabadheetanii kanan jiru. Keessummaan keenyas weellisaadha. Weellisaan kun egaa sirba aadaa babbareedaa ta'e weellisee isiniif gumaacheeti kan inni jiru. Akkasumas immoo hojjetaadhalleeti, hojjetaa baankiiti. Eenyu laata isa jedhuu fi kan walitti deebinu ta'a. Ispoonsarrii sagantaa keenyaa Qarcaanshee Trading dhaabbata daldala buna Qarcaansheetii sadarkaa Plaatiineemiitiin ispoonsara keenyadha. Guddisneeti kan nuti isaanii ni galateeffannu. Maaree dhaabbanni daldala buna Qarcaansheegaa buna qulqulluu sadarkaa isaa eeggate kan maqaa biyyaa ol kaasuu danda'u biyyoota alaa 24 olitti erguudhaan egaa maqaa biyyaa ol kaasee kan jirudha. Akkasumas immoo qonnaan bultootaaf biqiltuu sanyii filatamaa kan bunaa jechuudha tola raabsuudhaan waggaadhaan biqiltuu sanyii filatamaa saayitoota 60 ol qabutti saayitii tokkotti miiliyoona 5 qonnaan bultootaaf tola raabsuudhaan kan inni beekamu. Kana malees egaa hojii bunaa dabalatee hojiilee garaagaraa hawaasa isaa tajaajilu hedduu hojjechuu irratti kan inni argamu. Guddisneeti kan nuti isaaniin galateeffannu. Gama biraatiin immoo baankiin Awaash ispoonsara Plaatiineemiitii isaanis guddisneeti kan nuti galateeffannu. Yeroo ammaa kana egaa damee isaanii babal'ifachuudhaan akkasumas immoo hawaasa isaanii tajaajiluu irratti warra argamanidha. Warri baankii Awaash nu biratti qusadhaa manni kun mana keessanii isiniin jechaati kan isaan jiranii. Qopheessituun qophii kanaan Nasraa Sharifii gama ogummaa kaameraatiin akkasumas immoo sur sagalee gulaaluudhaan kan nu wajjiniin turtii taasisu immoo Yiliqaal Antanati. Eebbi wayis jira. Eebba sanas fudhannee gara keessummaa keenyaatti kan deebinu ta'a. Turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u. Guyyaa guyyaan jijjiiramuun bara baraan guddinni aadaa keenyadha. Bara baraan biqiltuu bunaa sanyii filatamaa miiliyoonaan lakka'amu bilisaan qonnaan bultootaaf raabsuun Manneen barnootaa daandii fi bishaan lafa jalaa qonnaan bultootaaf ni mala jennees ijaarre. Teekinooloojii haaraa qonna bunaa gara biyyaa galchuun biyya keenyatti madaqsuun dirree diriiraa irratti buna oomishuun hoomtuun hundursu. Buna eenyummaa keenya ibsu addunyaatti bifa adda addaan erguun biyyattii keessatti sadarkaa duraa irratti argamna. Aadaan keenya calaqqee keenya jennee buna qalaadhaan keessummoota addunyaa simanne. Maarree kan hundaaf qonnaan bultoonni ragaa keenyadha. Qarcaanshee Trading. Qarcaanshee Trading. Awaash ijoollee fi dargaggootaaf. Maatiin gamni ijoollee isaanii qusannaa barnootaan qixa jalqabsiisu. Ijoolleen maatii onnatan irraa argaman aadaa qusannaa guyyaa guyyaan gabbifatu. Maatiiwwan egereef yaadan ijoollee isaaniitiif fakkeenya ta'uun qusannaa shaakalsiisu. Shamarri ijoollummaadhaa hanga dargaggummaa hordoffii maatiitiin guddatte qusannaan qajeelfama jireenya ishiiti. Maatiiwwan ijoollee fi barattootaaf qusannaa jalqaban faayidaa addaa qusannaa jalqabsiisuuf ta'u qopheessinee eegna. Baankii Awaash. Dhanneerraa egaa beeksisaas hordofnee eebbas fudhannee jirra. Hojiinumaan aamin jechaa turre baga nagaadhaan dhufte Ibrahim Rooba. Baga nagaan nu eeddan. Ayyee egaa weellisaa Ibrahim Rooba hadha keessummaa keenyadha. Sirba kan kee irratti mata jalqaba irratti kan jiru eebbaan kan jalqabe sanadha kan hordoftoota keenya biraan geenyee jirru. Sagantaa keenya jalqabuudhaan dura garuu eebbuma sagantaa kanaa ta'u nu eebbista. Akkanitti aamin jedhu garuu natti himta ziiz jechuun kun dubartiidhaaf hin ta'amu hin ta'ullee waan hin beeku hin qabu. Lakka warra dhiiratu jedha. Kanaafuu an akkamiin jedha aamin jedha. Ati silaa dhiirri bakka kee jiraate ziiz jedha. Yoo bakkuma dhiiraa hin beessa jalaa qaba jette tarii bakkichi waan hin mijoofneef namni uummanni garuu akka ziiziin tun ta dhiiraa akka taatetti haa beekanii.
Kamiifuu zim akkasumatti harka koo akkanuma godhadhu. Akkasimiti akkatti. Akkana. Zis. Zis. Zis akkati. Ati eebbaan nu jalqabii an akkasin jedha. Haa ta'u. Minya dayi. Alalaasi. Alaa gali. Oli reebi. Gadi reebi. Maatii raabu. Leenca ta'i. Irra bu'i. Qeerransa ta'i. Itti aati. Odaa ta'i. Baalambooni. Citaa ta'i. Gurmuu baasi. Simoo ta'i. Sissimin. Qabadhu. Qabadhu. Baay'ee namatti tola. Egaa Weellisaa Ibrahim Rooba eebbaan nu jalqabdeeti kanatti jirtu keessattuu sirbite kun sirbi aadaa Karrayyuu kun kan baay'ee namatti toludha. Dhama qabeessa wayiiti ergaa guddaas kan of keessaa qabudha. Sirba baay'ee hawaasa biratti jaallatamaa ta'edha jechuudha. Mee waa'eedhuma eebbaa kanarraa haa jalqabnuuti. Aadaan isin bira jiru baay'ee aadaa cimaa ta'edha. Isinis aadaa keessan kunuunfachuu qabachuudhaan baay'ee beekamtu. Eebbumarraa kana eebba yeroo eebbifamu zisna qofa maaliif ta'e? Eebbi immoo gosa meeqa qaba isin biratti kan jedhurraa haa jalqabnu eebbumarraa jalqabna. Akkasi dhugaadha kuni jalqaba qabiyyeen sirba kana sirba warra gadaati. Sirba warra gadaati jechuun sirba kana warra gadaa aangoo gadaa harka qabu qofatu taphata. Isaan qofa fayyadamu. Uummanni bal'aan haa jiraatu iyyuu uummata bal'aa san keessaa warra aangoo gadaa harka qabu qofatu sirba kana sirbuun isaanii fayyadamu. Kanaaf immoo sirbichi kun gaduu ta'anii miti dhaabatatti ejjetatti. Sirbi kun yeroo karaa deeman yeroo imalaaf qophii adda addaatiif karaa deeman ammallee yeroo taphatan karaa deemanii yeroo galanillee inni waan steppii mataa isaa qaba. Erga taphatanii booda eebba kanaan cufu. Oduma karaa deemanillee oduma sirbaa deemaniyyuu hedduudhaan kana eebbisu. Kanaaf warri dhiirotaa qofaa fayyadamu malee warri dubartootaa dhiirota wajjin karaa waan hin deemneef. Kan dhiiraaf dubartiin immoo walitti qabamanii eebbi fudhatan bifuma aamin jedhamu kanaan baay'ee isaa garuu leel jedhamu biratti. Leeliin kun hundumaafuu ta'a. Malee harka kanatti qabanii aamin hin jedhamu. Harka kan qabatee leel dhiiraaf dubartiin kun kan mataa isii danda'edha. Garuu sirba doorii kana keessatti warra aangoo gadaa harkaa qabu qofatu sanuu keessaa warra dhiiraa qofatu jira. Kun yeroo eebbisu kun immoo zis jedha. Ziziin kun namni gariin siis kajuutti hiiku. Maalidha garuu zis jechuun kun maala? Akkuma amma waggaa akkan haa godhi waaqa kallattii wannaa kanatti jedhamu naannoo sanatti zis jechuun akka godhi waaqa kanatti qubsiisi akka jedhamu fakkaata. Itti qabi akka jedhamu hin jira miti. Humnatti godhu waan kanatti jechuudha. Siis kajuullee ni jira. Kana lamaan hedduu jira. Naannoo Karrayyuutti gadaan jirtu faajjii mataa isii qabdi. Alaabaan abbaa gadaa akkuma jiru faajjiin jira. Faajjiin kutaa Karrayyuudha kana jechuudha. Wanti alaabaa diimaa akka diimaa qofa. Diimaa qofa. Summaa diimaa qofa kan ittiin beektuni faajjii Karrayyuuti. Fakkeenyaaf Arsiin faajjii mataa ofii qaba ture. Akka haasamuutti akkan seenarraa hubadhetti hundi faajjii mataa ofii qaba ture. Alaabaan abbaa gadaa jechuun sirna yeroo sanaa gadaa keessatti ka gadaa hoogganudha. Amma fakkeenyaaf alaabaan federaalaa akkuma jiru alaabaan naannoo jira miti. Akka Karrayyuutti faajjii yeroo baay'ee warri gadaadhaa kuni daangarratti godaanu. Daangarratti godaanu. Daangarratti godaanu jechuun uummata sanaaf ittisa isaan yeroo baay'ee. Ittisa daangarratti godaananii uummata waan ittisanii fi dhiigni fedhalleen dhufe isaanirratti bu'a jechuudha. Mallattoo hammeenyi yoo alaa dhufe isaantu dura jiraa kanaan beektaa jechuudha. Gaafa fakkeenyaaf yoo rakkoon jiraate naannawaa sirni gadaadhaan naannanii qubatan gaafa rakkoon jiraate faajjii diimaa sana baasan jechuudha. Faajjii diimaa sana baase jechuun lola muree jechuudha. Ittiin kalooftati. Yoo isaan tuttee dubbiin wal seenee jechuudha lolli. Kanaaf faajjii diimaa sun isaan ibsaa. Isaan keessoo warra gadaa keessoo warra uffatutu jira. Warra uffatutu jira. Hunduu akkuma gosa baay'eetu keessatti ijaaramee jira. Sirna gadaa kana keessatti gosa ijaaramte san keessa warra bokkuutu uffata. Bokkuu isuma jedhamu kana bokkuu kana amma naannawa keenyaa kun hagana ta'a dheerinni isaa. Bokkuu kanaayyuu huccuu diimaa kanaan baqqala jedhanii biyya teenyatti
baqqala jedhanii baqqala kanaan marama. Ibsa bokkuu sanaatillee faajjii gadaa sanaatillee jechuudha. Dabalataan alaabaan abbaa gadaa haa jiraatu iyyuu malee akka kutaa Karrayyuu kanatti kan ittiin beekamu mallattoo isaa adda qaba jechuudha. Baay'ee namatti tola. Sirbi kan kee kun egaa kan amma eebbaan jalqabamee sirbi aadaa Karrayyuu agarsiisu kun sirba baay'ee bareedaa ta'edha. Mee seera isaa eegeen hojjedhee jettaa haala kamiin hojjettee akkaataan ati gadi buutee qorattee atis dhalataadhuma naannaa sanaati achumatti dhalattee haa ta'uuti garuu akkamittiin mee sirba kana maal keessa darbitee hojjettee? Sirbichi jalqaba sirba waan jaalala fakkaatu ka aadan walitti makamaa ta'e wayii hojjedheen ture viidiyoo isaa hojjedheen ture viidiyoo sana YouTube irraa ilaaletti namni biyya alaa Faransaay ta'e wayii YouTube irraa ilaalee nama kana argachuun qaba jedhee achi ka'ee biyya kana dhufa. Faranjii wayitu si barbaada faranjiin sana barbaadan jedhanii walitti dhufnee sirba kan kee kana oriijinaalitii isaa waan jaaladheef sirba akkanaa irra deebi'iiti sirba oriijinaalitiin isaa eegame osoo sirbitee naan jedhee bifa sana fiilmii addaa wayiitiif ture rispoonsarallee isaantu godhe sirbichi ani immoo warra gadaa deemeen hayyama gaafadhe jechuudha. Callisee sirba kanatti seenuun dura hayyaman gaafadhe. Akkuma akka itti gaafatan qaba akka qe'ee isaanii dhaqantu jira akkasitti qe'ee isaanii qabadhee dhaqee seera isaa guuteen dhaqee naa eebbisanii si hayyamne jirra jedhanii naa eebbisanii naa kennanii sirbi. Ergan sirbillee booda haga istiidiyoo ga'ullee isaan geessee argisiiseen waan irraa hir'ate anillee osuma beeku dabalataan isaan waggaa 8 guutuu keessatti muuxannoo qaba waan ta'eef isaan laalchiseen bifa kanaan itti naaf ajjanii tole naa jedhanii jechuudha. Akkasitti hojjedhe. Hordoftoota keenya walitti deebineetti kan nuti jirru keessummaan keenya weellisaa Ibraahim Roobaati. Egaa haasaa waliin taasisaa jiruun gammaddaniitu jenneetti kan nuti yaannu. Akkaataadhuma yeroo keenyaatiin gaggabaabsinee bira darbaarra malee silaati waan baay'ee nuu kaasaa Ibraahim hin beeksisa. Mee ati Karrayyuu ibsiitu siin jedhani. Mee akkamitti ibsita? Karrayyuu ibsi yoonaan jette Karrayyuu kan hin ibsu Karrayyuun bareentummaa ofiin jedha. Oromoo keessaa kutaa bareentummaa ofiin ja'a. Gosa lama qofa baasuu fi dullacha. Anaaf antaallee kan jiraatu jechuudha. Karrayyuun garuu bakka birallee akka jirtu numan dhagaa seenarrallee numan argaa namoota adda addaan illee yoo wal argu Karrayyuun bakka baay'ee Booranaa bakka hedduu jiran karaa Baalee kanatti illee hin jiran jedhanii yaada. Garuu Karrayyuu anaaf antaallee yeroo si ibsu Karrayyuu baasuu fi dullacha. Baasuu fi dullachi kun gosa xiqqashoodha. Gosa xiqqashoo gammoojjii keessa lafa dhiphoo haganaa keessa jiraatanidha. Uummata horsiifatee bulu uummata aadaa isaa qabatee hagarraa hojjechuu jechuudha. Uummata sirni kamillee aadaa isaa harkaan fuudhin ka du'e awwaalataa ka jiru lafa sanarra ka jiru. Jalli lafa sanaa lafee uummata sanaa ka ta'e gubbaan immoo haftee isaanii ka ta'e. Karrayyuun gadaan beekama. Identitii uffata isaanii aadaa yoomillee lafan ka'an sa'aatii 24 akkanaan amma uffadhee jiru kanatti uffatee deema. Aadaa isaatiin addan ba'u. Karrayyuun gadaan ilmoo rabbiitiya. Ilmoo rabbiiti jechuun rabbi hangamu guddina isaa hin beeyta. Ilmoo waaqa kanaa jabeessuun immoo dirqama isaanii irratti itti fudhatu. Ilmi sirni gadaa isa dhaqqabe kamilleen sirna gadaa kana kunuunsuun dirqama qaba. Itti godaananii bakka takka itti godaananii sirna kana kunuunsu. Jireenya ofii dura sirna gadaa kana qabu. Maal jennaan eenyummaa isaaniiti isaan ibsaa gadaadhaan waan qixxeessan hin qaban. Waan gara kallattii gadaatiin isaanitti dhufe lubbuu isaanii dura aansu beekta. Karrayyuu akkanatti hin beeka. Baay'ee gaariidha. Keessattuu hawaasni naannaa keessanii Karrayyuun magaalaatti yoo argite baadiyyaatti yoo argite uffannaan aadaa isaaniitti hin ba'u. Yeroo baay'ee uffannaa aadaa keenyaa haa cimsinuu uffannee haa baanuu jedhame aasaadhumadha. Isin biratti garuu waanuma ijaan ijatti waan mul'atudha. Waanuma ta'ee hojiirra oolee argamudha. Kun egaa baratameeti kan inni jiru jechuudha. Warra kaaniif illee fakkeenya warra ta'uu dandeessanidha isinii. Garuu Nasraanii Ibraahim eessatti dhalattee guddattee haala amma keessa jirtu maal fakkaata maa jechuu dhiistee yoo naan jedhan maalan jedha. Anamma Karrayyuu keessa baasu achumatti hin dhaladhe aanuma Fantaalleetti hin dhaladhe
achumatti guddadhe mana barnoota illee achuma irratti ganda guddinaa tumsaa biratti tokko jechuudha kutaa tokko faan jalqabe haga sadarkaa lammaffatti mana barnoota isaaniitti baradhe saniin booda yuunivarsiitii nagahee gosa barnoota akkaawuntiingii kanaan eebbifameeyyuu digirii tokkoffaa jechuudha baankiitu harkaan qabama. Baankii akkata hojjechaa jirtu baankiitu harkaan qaba. Amma Ibrahim eessa jira yoo taate baankuma jira jettaan. Baay'ee namatti tola. Egaa isin biratti amma gaalli diinagdee uummata karrayyuuti jechuu ni dandeenya. Akkas. Waliin jiraataa waliin oolee bulaa gaalaa wajjiniin jechuudha. Namni gaala yeroo ilaalu yookaan maqaa gaalaa yeroo kaasu karrayyuudha kan fuuldura namaa dhufu. Akkas. Kanaaf mee afoola gaalaa wajjin ol qabatame akkamitti nu kaasta? Afoolli gaala wajjin gaalli tokkoffaa karrayyuu biratti mataa jaganoo jiru. Mataa jaganoo jechuun qixxee namaati. Gaalli qixxee namaati. Gaalli yoo inni du'e mataa isaa lafatti hin dhiisan mataa isaa kabaja qaba mukatti fannisu. Mataa isaa. Yoo inni du'e gaala mataa isaa karraa kutame kana hin jiraamati fuudhanii mukatti fannisu. Yoo qalamu. Mataa isaa kaan nyaata foolillee mataa isaa lafatti hin dhiisan. Gaalli magaalallee buusanii ka gurguran gara birritti ka jijjiiramu calliseeti miti. Gaafa namni sitti dhufu fakkeenyaaf fi biyya teenyatti gabbaratu jira dubartii yeroo namni wal kaadhimatee wal fuudhu kanatu jira gaafa ilmi kee fuudhu gaala baasta jechuudha malee gaala lafuma kanii akkanumatti baasuun hin jiraatu gaala qixxee namatti ilaalu akkasi afoola isa wajji wal qabatuuf gaala yeroo tissitu angaala isaan guddadhe jechuun dandeessa bona yeroo baradhu ganna gaala biratti dabarsa haga yuunivarsiitii seenee haga hojii baankii tan qacaramee dhiisutti gaala amma tana gaala deemu hoggan arge qalbiin faana na deemti maaliif jennaan isa wajjin deemuun gammachuudha aannan achumatti ilmattee dhuddaa amma cophaa akka sa'a loonii ganama ilmamee galgalan ilmamu amma daqiiqaa 30 ture ammuma si cophaa ilmattaa itti bashannanta dhugaadhatti bashannantaa rifreessi godha waan amma gaala kana alaguu jedhama alaguu jechuun amma sirba geelee keessatti jalqaba isaa ijoollee gaala alaguundhaa jechuun gaalli kun yeroo karaa yaa'u hamilee barbaada akka inni sirriitti karaa sii deemu barbaadde alaguu jedhanii waan jedhamtu jira sagalee inni fedhutu jira. Alaguu jechuun waan inni alaguun tuni sagalee wal jalaa qabanii ijoolleen jechuudha. Nutti tola yeroo gaalati sun isa jennaa fi yeroo isa deemu karaa deema kanatti. Hin dhaggeeffata. Itti tolaa akkati deemu quban qabu gurra kanatti baneetti dhaggeeffata miilan immoo hin deemaa jechuudha. Inni horii muuziqaa dhaggeeffatee dhuguma jechuudha. Dhuguma keessaa gaalli ajaa'iba. Anna biraa gobeessa jennaan nuti gobeessa afuufuu jedhama ulullee jedhamu kana. Akkanatti ulullee afuufamu kana gobeessa jennaan nu biratti. Gobeessi kuni gaala ta'ee gaala ilmoo hin qabne yaamuudhaaf gobeessa kana afuufu. Naa godhanii hoggaa isaan afuufan hin dhufa. Sagaluma kanaan fiigee dhufa. Isa akka ta'e hin beeka. Ilmamuu dhufa baay'ee. Ilmoon qabu akkanumatti ilmama kan ilmoon jalaa duute akkasitti yeroo ilman kanatu jira hedduu dhagaa dargaggeeyyii kanatu yeroo baay'ee dhiiratu gaala wajji dabarsaa oborraa ka jedhamatu jira amma geelee kana keessa hin jira karrayyuu gaala qabaa gaala bareeda qabaa gaalli ijoollee karrayyuu mormarraa gubaa qabaa birii barreessaa qabaa walaalaalaalaa jedhaniitu wal jala wallee ka jedhamtu jira numaratti amma walleen kun hiika qaba wallee fi amma wellisaa jedhamaati bakka biratti walleen nu biratti adda taa'anii yookaan ragada dhiiraaf dubartiin walitti sirban keessatti kan wellifamu. Ichisa hoggaa siin jedhamu doorii kan isin jiru amma akkatti warri gadaadhaan naannee sirbu kana. Isa kana afoola baay'eetu isa wajjin jira. Hordoftoota keenya egaa turtiin nuti weellisaa Ibrahim Roobaa wajjiniin taasisne kana fakkaata ture. Torban immoo qophii kan birootiin kan walitti deebinu ta'a. Ispoonsaroonni keenya egaa dhaabbata daldala buna qarcaanshee sadarkaa pilaatiiniimiitiin ispoonsara keenya turanii guddisnee galateeffannaa. Kana malees immoo baankiin Awaash baankiin keessan ispoonsara keenyadha kan isaan turanii sadarkaa pilaatiiniimiitiin isaaniinis guddisnee galateeffannaa. Warreen kaanis immoo oomishaaf tajaajila keessan beeksifachuudhaaf
karri keenya banaadha kottaa isiniin jenneeti kan nuti jirru torban kun torban nagaaf fi jaalalaa isiniif haa ta'uun isiniin jedhaa qopheessee kan isiniif dhiyeesse ani Nasraa Shariifii gama ogummaa kaameraatiin akkasumas immoo suur sagalee gulaaluudhaan kan nu wajjiniin turtii taasise immoo Yilqaal Antaneeti torban kun kan nyaatan kan itti sifaa'u kan yaaddan kan itti milkaa'u isiniif haa ta'u fayyaa ta'a.